Namoonni tokko tokko yeroo du'an ni irraanfatamu. Garuu namoonni muraasni du'aan illee seenaa keessaan badani. Harargee lixaa keessatti maqaan nama tokko har'allee ulfinaan waamama. Maqaan dhaloota isaa Adam Ahmed Ali jedhama. Garuu ummanni maqaa biraatiin isa waama. Adam Diimaa, Diinaraas. Garuu Diinaraas eenyu ture? Maaliif maqaan isaa waggoota hedduu boodallee qalbii namootaa keessaa hin banne? Har'a seenaa isaa waliin haa imallu. Maqaan dhaloota isaa Adam Ahmed Ali jedhama. Haa ta'uyyuu malee namni baay'een maqaa kanaan isan beeku. Oromoonni hedduunis Adam Diimaa jechuun isa waamu. Yeroo qabsoo isaa ammoo maqaan biraa itti moggaafame, Diinaraas. Maqaan kun mootummaa irraa kan kennameef miti. Kitaaba seenaa keessaa kan fudhatames miti. Akka himannoo hawaasa naannoo isaatti maqaan kun gootummaa fi jabina isaa irraa madde. Adam bara 1971 keessa godina Harargee lixaa aanaa Dubbaa keessatti dhalatee guddate. Maddoonni hedduunis ganda Alii xiqqaa naannoo Jannataa fi biyyoo Karaabaa jedhanii eeru. Maarree Adam Diimaan dhalootaan ilma lafa Harargee ture jechuudha. Akka odeeffannoo keenyaatti Adam maatii ijaarratee haadholii manaa fi ijoollee nama qabu ture. Yeroo seenaa isaa qorannu wanti hubannu tokko jira. Namni kun jireenya dhuunfaa qofa osoo hin filatin karaa ulfaataa isa fuuldura ture filate. Murtoon sun ammoo seenaa isaa guutumaan guututti jire. Maarree gaaffiin keenya guddaan maaltu Adam Diimaa akka inni maatii isaa dhiisee gaara seensisu godhe? Akkamitti Adam Ahmed Ali irraa gara Diinaraasitti maqaan isaa jijjiirame? Bara mootummaa wayyaanee keessa naannolee hedduu Oromiyaa keessatti yeroo sodaan mootummaa fi ummata jidduutti babal'achaa ture, Harargeen lixaas achi keessaa tokko turte. Maddoonni garagaraa namoonni hedduun hidhamuu, doorsifamuu fi dararamuu isaanii ni yaadatu. Maarree haalli kun jireenya hawaasaa keessatti sodaa fi shakkii uumaa ture. Adam Ahmed Aliis yeroo sana ummata isaa keessaa isa tokko ture. Inni waan kana fageessee ilaalee qofan teenye. Akka odeeffannoowwan garagaraa ibsanitti yeroo mootummaa fi ummata gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa dhufutti Adam murtii jireenya isaa guutuu jijjiiree murteesse. Maatii isaa irraa fagaatee jireenya nagaa irraa bahee karaa qabsoo filate. Murtiin sun mootummaa irratti qofa miti, jireenya isaa irratti murtii guddaa ture. Guyyaa sanarraa eegalee Adam Ahmed Ali jechuun qofti nama isa ibsuu hin dandeenye. Seenaan isaa boqonnaan haaraa jalqabe. Ummannis maqaa haaraa isaaf kenne, Diinaraas. Garuu maqaan akkasii salphaatti namaaf hin kennamu. Maaltu Adam Ahmed Ali irraa Diinaraas uume? Maarree deebii isaa Harargee keessatti kan argannu ta'a. Seenaa namoota hedduu keessa gaaffiin guddaan tokko ni jira. Yoomi namni murtii jireenyaa isaa guutumaan guututti jijjiiru murteeffata? Adam Ahmed Aliifis gaaffiin sun salphaan turre. Maddoonni garagaraa akka agarsiisanitti yeroo mootummaa fi ummata gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa dhufe, Adam callisee ilaaluun furmaata akka hin taane amane. Maarree inni mootummaa humna qawweetiin mootummaa ta'e qofa hin ilaalle. Mootummaa ummata isaa sodaachisaa jiru arge. Namoota hidhaman arge. Maatii isaanii irraa adda baafaman arge. Roorroo ummata naannoo isaa irra ga'aa ture arge. Yeroo sana keessa murtiin guddaan dhalate.
akka odeeffannoowwan hawaasaa fi seenaan afaaniin daddarbu ibsanitti Aadam jireenya tasgabbaa dhiisee gara gaaraatti ba'e. Murtiin sun salphaan turre. Sababni isaas namni gaara seenu tokko waan tokko qofa dhiisa miti. Maatii isaa dhiisa, mana isaa dhiisa, jireenya duraan beeku dhiisa. Garuu yeroo tokko namoonni jireenya isaanii caalaa waan guddaa tokko filatu. Maarree Aadamis karaa sana filate. Guyyaa sanarraa eegalee mootummaan isa barbaadaa ture. Garuu manni isaas isa dhokfachaa ture. Seenaan Diinaraas jedhamu achirraa jalqabe. Gaara Harargee keessatti mootummaa hunda caalaa nama tokkotu barbaadamaa ture. Gaaffiin keenya ammas akkamitti namni tokko Diinaraas jedhamuudhaan beekamuu jalqabeedha. Namni qawwee hidhachuudhaan qofa gootan ta'u. Gootummaa jechuun yeroo namoonni hundi sodaatan ati dura dhaabbachuu dandeessudha. Aadam Ahmed Aliis yeroo sana keessa akkas ture. Gaara Harargee keessatti halkan keessaa halkan, guyyaa keessaa guyyaa humna mootummaa waliin waldhaansoo jalqabe. Jalqabatti namni hedduun qabsoon isaa yeroo dheeraa akka hin turretti yaadan. Garuu yeroo darbaa deemu haalli sun jijjiirame. Humni mootummaa yeroo tokko namoota hedduu gara isaatti ergaa turan. Ta'us hedduun isaanii ni deemu malee hin deebi'an ture. Namoonni naannoo sanaas waan tokko hubachuu jalqaban. Namni kun qawwee qofaan lolaan jiru. Lafa beeka, gaara beeka, karaa beeka, tooftaa beeka. Diina isaa caalaa obsas qaba. Kanaaf loltoonni mootummaa maqaa isaa dhaga'uutiin qofa of eeggannoo guddaa gochuu jalqaban. Yeroo tokko odeeffannoo hiriyyoota isaa fi madda OMN irraa ibsametti loltoonni mootummaa gara mana isaa namoota 50 ta'anii marsan. Kaayyoon isaanii tokko qofa ture. Aadam diimaa qabu. Garuu wanti itti aansee ta'e waan isaan hin eegne ture. Rasaasa jalqabaa keessatti loltoota lama rukute. Walitti bu'iinsa sana keessatti marsaa sana cabsuun ba'e. Humni mootummaa ammoo nama tokko qabachuuf dhufe. Garuu sodaa guddaan leebee. Kun yeroo jalqabaatiif miti. Yeroo hedduudha. Akkuma isaanitti dhufaniin inni tooftaadhaan of baasa ture. Akkuma waggoonni darbaa deemaniin maqaan Aadam diimaa suutaan jijjiiramuu jalqabe. Namoonni maqaa haaraa isaaf kennan Diinaraas. Maqaa mootummaa irraa hin arganne. Kitaaba keessaas hin dhufne. Maqaa uummanni kenneef sababni isaas salphaa ture. Nama diina isaa raasee boqonnaa dhuu. Nama humna mootummaa jilbeeffachiisu. Nama diina isaa yeroo hundamuu kanumaa fi uummanni kun Diinaraas jedhee waamuu jalqabe. Maqaan sunis hanga har'aatti seenaa isaa waliin jiraata. Maqaan Diinaraas dhalachuun jireenya Aadam diimaa guutumatti jijjiirame. Guyyaa sanarraa eegalee inni lammii jireenya idilee jiraatu hin turre. Qabsaa gaara keessa jiraatu ta'e. Gaarran Harargee mana isaa ta'an. Bosonni dallaa isaa ta'e. Halkan dukkanaanii hirriba isaa ta'an. Guyyaan immoo of eeggannoo isaati. Har'a gaara kana, bor laga sana, halkan bakka tokko, ganama bakka biraa iddoo tokko turuun of kennuu wajjin walqixa ture. Kanaaf yeroo hunda socho'uu qaba ture. Guyyaa tokko maatii isaa yaade manatti deebi'uu hin danda'u ture. Sababni isaas namni bakka inni jiru beeke lubbuu isaa qofa osoo hin taane lubbuu maatii isaa fi namoota isa deeggaranillee balaa keessa galcha. Kanaaf jaalala maatii isaa garaa keessatti baatee gara gaaraatti deebi'aa ture. Akka odeeffannoon baay'een jedhanitti uummanni naannoo isaa deeggarsa guddaa isaaf gochaa ture. Nyaata isaaf qoodu, daandii itti baqatutti agarsiisu, sochii humna mootummaa isaaf himu. Qabsoon nama tokko fakkaatus dhugaan isaa garuu qabsoo uummata hedduu ture. Ta'us deeggarsi suni gatii qaba ture. Namni Aadam diimaaf harka kenne gaafatama keessa galuu danda'a ture. Hidhamuu danda'a, reebamuu danda'a, yookaan jireenya isaa dhabuu danda'a. Kanaaf gootummaan Aadam qofa hin turre. Gootummaan uummata isa dhoksuu fi isa eegullee ture. Boodarraa
qabeenyi maatii isaa saamame, mana isaanii irratti miidhaan guddaan ga'e, horii isaanii irraa fudhatame, qabsoon nama tokkootiin qofan kaffalamne, maatiin isaa illee gatii isaa kaffalate. Garuu rakkoon sun hundi murannoo isaa hin jijjiirre. Akkuma inni yeroo tokko jedhetti asxaa ormaa baadhee isaan hin gabbaru. Jechi suni haasaa qofan turre, jireenya isaa guutuu ittiin jijjiire. Waggaa hedduuf gaarran Harargee diina raasiin dhoksan. Humni mootummaa yeroo hedduu isa barbaade. Garuu yeroo hedduu harka isaanii keessaa ni ba'aa ture. Namni tokko mootummaa guutuu akka rakkisuu danda'u baay'een isaanii yaadne. Aadam Diimaan kana agarsiisee ture. Garuu guyyaan tokko ni dhufa. Guyyaa qabsoon murtii itti kennamu amajjii 26 bara 2009. Ganama sana naannoo inni keessa turetti humni mootummaa baay'een socho'e. Kaayyoon isaanii tokko qofa ture. Diina raas qabu yookiin ajjeesuu. Aadam Diimaan garuu akka amala isaatti dubatti hin deebine. Rasaasni dhoka'uu jalqabe. Sagaleen qawwee gaara guutuu keessatti dhaga'ame. Akka odeeffannoowwan jedhanitti loltoota mootummaa hedduu rukute. Kanneen biroo ni madeesse. Humni mootummaa garuu lakkoofsaan baay'ee ture. Marsaan cimuu jalqabe. Yeroo dheeraa erga falmiin booda karaan baqannaa ni cufame. Diinni gama hundaan isa marse. Odeeffannoowwan hedduun akkas jedhanii ibsu. Boombii gara iddoo inni turetti darbatan. Aadam Diimaan umrii isaa waggaa 38 wareegame. Guyyaa sanatti namni tokko ni kufe. Garuu sodaan inni mootummaa keessa galche guyyaa sanaan hin dhumne. Maqaan isaa afaan uummataa keessaa hin banne. Namni tokko du'uu danda'a. Garuu yaada inni dhaabe eenyutu ajjeesuu danda'a? Aadam Ahmed Aliin ni wareegame. Garuu diina raas seenaa keessatti ni jiraate. Gaara Harargee keessatti dhukaasni cimaa dhaga'amaa ture. Aadam Diimaa yeroo dhumaa illee duubatti hin deebine. Madaa'ee ture. Garuu harka kennuun filanne. Lola hanga humna isaa dhumaatti gaggeesse. Dhumarratti lubbuun isaa irraa baate. Garuu maqaan isaa hin duune. Namni tokko yoo du'e waan inni dhaabe garuu jiraachuu danda'a. Aadam Ahmed Ali jechuun maqaa dhaloota isaa ture. Garuu seenaa keessatti maqaa inni ittiin bara baraan yaadatamu diina raas. Maqaa diinni isaa sodaatu. Maqaa ummanni isaa kabaju. Maqaa dhaloonni itti boonu. Wayyaaneen nama tokko ajjeesuu dandeesse. Garuu yaada isaa ajjeesuu hin dandeenye. Mana isaa saamte. Qabeenya isaa fudhatte. Maatii isaa rakkiste. Garuu waan tokko fudhachuu hin dandeenye. Kabaja ummanni isaa isaaf qabu. Har'as gaara Dobbaa keessatti maqaan Aadam Diimaa yeroo himamu namoonni hedduun akka goota tokkootti isa yaadatu. Walaloon ni barraa fi geerarsaan ni yaadatama. Seenaa isaa dhaloonni walitti qabee dabarsa. Aadam Diimaan nama muuda hin qabne jechuu miti. Garuu waan tokko irratti ummanni hedduun walii gala. Waan amane waan sirriidha jedhee amane irratti hanga lubbuu isaatti dhaabbate. Kunis seenaa isaa keessaa barnoota guddaadha. Kanaaf yeroo maqaa diina raas jennu maqaa nama tokkoo qofa hin yaadannu. Yaada, jabina, murannoo, wareegamaa fi seenaa nama jedhu an kufuu danda'a. Garuu waanan dhaabbadhe hin kufu. Aadam Diimaan qaamaan boqoteera. Garuu seenaa keessatti onnee ummata isaa keessatti ammallee ni jira. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa. Seenaa Aadam Ahmed Ali diina raas asirratti xumurra. Yoo seenaa gootota Oromoo akkanaa dhagahuu barbaaddan Sagalee Kitaabaa subscribe gochuun dagatiina. Seenaa dhugaa, aadaa fi ogummaa dhalootaaf dabarsuu keenya itti fufna. Isin jaalanna. Horaa bulaa.